Akkaataa Facebook page irraa maqaa irraa jijjiiruu dandeessan. Facebook page irraa page Facebook namni hin beekne jirtanu haala kamiin akka isin maqaa karaa sirrii ta'een maqaa isaa irraa jijjiiruu dandeessan isin agarsiisni jira viidiyoo irraa kana keessatti Facebook page yeroo maqaa jijjiirtanu seera isaa eegnanii karaa sirrii ta'een maqaa bareedaa ta'e maqaa keessan haala itti jijjiiruu dandeessan isin agarsiisni jira hundi keessanu nafaana turaasin jira Facebook akkasuma namni Facebook fayyadamu hundi page qabaachuu qaba. Facebook page namni hin beekne jirtanu Facebook page banachuu qabdu jechuudha namni hin beekne yoo jiraattan page Facebook Facebook waliin deema page jechuun page Facebook waliin kan inni deemu jechuudha. Kanaafuu karaa sirrii ta'een haala isin page keessa irraa jijjiiruu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Page kanallee namoonni hin beekne jiraatan follow godhaa isin jedha haaraan bani addeenya. Kanaafuu page kan kana Facebook page kana follow gochuudhaan dagatanaa isin jedha. Haala kamiin karaa sirrii ta'een kan isin maqaa irraa jijjiiruu dandeessan Facebook page kanarra maqaa isaa karaa sirrii ta'een jijjiiruu baruu qabdu jechuudha. Kanaafuu Facebook page keessan haala kanaan karaa sirrii ta'een haala isin itti jijjiiruu dandeessan waliin ilaallaa viidiyoo yeroo dhaggeeffatan laayikii tuquu akkasuma namoonni haaraa taatan sabiskiraaybii gochuun hin dagatinaa. Facebook irra ni seentu jechuudha. Kana jijjiiruudhaaf Facebook app irra eega seentanii piroofaayilii keessan tuquudhaan gubbaa kana tuquudhaan itti jijjiirtu yoo dhiqata Facebook irra jiraate gara peejii itti jijjiirtu jechuudha. Akkaawuntii keessan ammaan koo peejii irra waan jiruuf haala kanaan eegan tuqee ka'ee piroofaayilii koo harka mirgaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu siitingii tuquudhaan ammas piroofaayilii eega tuqxanii siitingii tuquudhaan hamballee siitingii tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Siitiin eega tuqxanii wal xaa'uudhaan page setup akka jiru ni barbaaddu jechuudha. Asirratti page setup ka jiru kana irra yeroo takka tuqxu jechuudha. Page setup ka jiru eega tuqxanii name ka jiru awwaalatti argama kun amma name kana irra gad tuqxu yeroo isin asirratti tuqxan keewordii irratti barreeffama isinii baha irraa haquudhaan maqaa duraa maqaa barbaaddan irratti jijjiiratu maqaan keessa yoo ta'e illee rakkoo qabu garuu maqaa akkaawuntii keessan kan biroo waliin ka deemu silaa ta'e baay'ee bareedaadha. Kan akka TikTokii, Facebookii waliin, YouTubeii waliin maqaa deemu itti guutuudhaan maqaa kana hunda maqaa bareedaa takka eega barreeffatanii kaatanii maqaa akkaawuntii keessan waliin deemu jechuudha. Haala kanaan eega maqaa keessan yookaan maqaa peejii Facebook keessaniif ta'u guuttanii kaatanii asirratti revenue change kan jiru ni jira mallattoo samaawitiin eega guuttanii fixanii kaatanii ganjallaa kana gad dhufuudhaan revenue change kan jedhe jechuudha. Revenue change kana ni tuqxu yeroo takkaaf achirra tuquudhaan seefii gootu yookaan revenue gootu garuu haala kanaan lama isinii baasee isin gaafata tokko yeroo asirra tuqxan paaspoortii isin gaafachuu danda'a peejiin tokko jechuudha. Hamma maqaa haaraa irraan tuqa yeroo tokko maqaa haaraa kan amma filadhe jechuudha. Kanam tokko asirratti yeroo isin wanni watan paaspoortii yoo dhiqata isin gaafatee paaspoortii itti guutuu yookaan immoo verifaayi akka gootan isin ta'uudhaaf mirkaneessaa isin gaafata. Ammaan koo WhatsApp irratti koodii na ergee jira. Ana ta'uudhaaf baruudhaaf jechuudha. Kanaafuu WhatsApp irraa koodii itti naqeen jira. Isinillee yoo dhiqata koodii isin ergee bilbila keessan akkaawuntii WhatsApp irratti yoo ergee isin ta'uu baruu waan ta'eenaan koodii isaatti guutuudhaan akkaawuntii maqaa amma jijjiirtanii kaatan haala kanaan maqaa keessan eega jirtanii revenue change gochuudhaan seefii gootu jechuudha. Eega seefii gootanii maqaa keessan kana isin jijjiira jechuudha. Verify godha jechuudha. Yoo dhiqata koodii erguu baate immoo paaspoortii Facebook isin gaafachuu danda'a. Paaspoortii Facebook itti naquudhaan seefii gochuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan karaa sirrii ta'een kan isin peejii Facebook jijjiiruu dandeessan. Maqaa kan isin jijjiirtan guyyaa 60tti eega maqaa peejii Facebook jijjiirtanii guyyaa 60 turuu qabdu jechuudha. Osoo maqaa isaan jijjiirin guyyaa 60 asitti jijjiiruu barbaaddan garuu isin jijjiiruu ishii hin jedhu yookaan isiniif hin jijjiiru. Kanaafuu peejii Facebook tokkorraa maqaan kan jijjiiramuu danda'u guyyaa 60 keessa jechuudha. Guyyaa 60 keessatti kan isin jijjiiruu dandeessan jechuudha. Guyyaa tokko jijjiirtu guyyaa 60 keessa yookaan baatii 2 keessa. Kanaaf peejii keessan piroofaayilii tuquudhaan haala kanaan ni ilaaltu maqaa keessan kan duraarraa jijjiiramuu dhiisuu haala kanaan ilaaluu dandeessu peejii keessan jechuudha. Haala kanaan karaa sirrii ta'een peejii Facebook irraa maqaa jijjiiruu dandeessu isiniin jedha. Viidiyoo kana laayikii tuqaa akka namoota hedduu bira gahuuf akkasuma namoonni haaraa ta'an laayik sheer godhaa sabiskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Gaaffii wantoota isiniin galle yoo jiraate gaafadhaa komentii jalatti isiniin jedha. Barnoota dabalataa argachuuf sabiskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Akkaawuntiin koo sabiskiraaybii godhaa YouTube chaanala kan koollee sabiskiraayib gochuudhaan maatii keessan yookaan godinaa keessan sheer godhaa isiniin jedha. Gaaffii biraa qabaattan komentiin akka hanga kutaa taanaan dhumti nagaan